Akkam jirtu daawwattoota keenya har'aa keessummaa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Weellisaa duraanii har'a immoo faarfataa Abbabaa Abbashuu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hamma dhumaatti nu hordofaa isin affeereera. Tolee, faarfataa Abbabaa Abbashuu keessummaa koo taatee yeroo kilaattee iddoo kanatti na argamu keetiif guddaa baay'iseen si galateeffadha. Baga nagaadhaan nuufte abbe. Baga nagaan nu edde galatoometis asitti naaf heeruu keetii fi Waaqayyo si haa eebbisu. Ulfaadhu yeroo kee laatteerra asitti na argamu keetiif guddaan si galateeffadha. Utuu gara gaaffii keenyaatti hin deemin iyyuu mee maaliif daawwattoota keenya faarfannaa na affeertu? Nan affeera tole. Hallelujah. Segura la fati, yana bigarbute, ambeka la fati, uftina fote. Gofta kola fati, uftina fote. Segura la fati, yana bigarbute, ambeka la fati, uftina fote. Gofta kola fati, uftina fote. Atsamin ufte, utigaraku. Sana dufte la pargaku Luma como ka dufte garaku Gabu kenarke ita terkaku Sabu ke kanko iya damare Sita sumaleani la pakare Anabji kute Ise waeko Moga saharani Inna gae matako Anangalani nagute Dakesako Ulma ke jira kesako Wakayoko Anangalani nagute Dakesako Olma ke jira kesako Wakayoko Hallelujah Atamin nufte Atigaraku Esana nufte La pargamaku Luma como ka Dufte garaku Gabu kenarke Ita terkaku Sabu ke kanko Iya damare Sita sumaleani Napakare Anabji kute Ise waeko Muka saharani Nagae matako Anangalani nagute Nakesako Ulma ke jira kesako Wakayoko Anangalani nagute Nakesako Ulma ke jira kesako Wakayoko
seenaan isaa guutatame galmeen koo sinaareeffame inni ta'utti itti isa jedhee seetan yeroo labsee simiti reeffachisaan koo kan dhaabatee anaaf falmee kan dhaabatee anaaf falmee dukkaani miti achi fagoo keessaa lamaatti falmitee na waraanne arfiin du'aa narraa calaastee cabsitee olmaa keessicha kaleessa yaadattee bu'ee garaangoo godaanni sanarra jira sinirraanfatu garaangoo 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 lafa ona kan gaafatame daakatame seenaan isaa guutatame galmeen koo sinaareeffame inni ta'utti itti isa jedhee seetan yeroo labsee simiti reeffachisaan koo kan dhaabatee anaaf falmee kan dhaabatee anaaf falmee dukkaani miti achi fagoo keessaa lamaatti falmitee na waraanne arfiin du'aa narraa calaastee cabsitee olmaa keessicha kaleessa yaadattee bu'ee garaangoo godaanni sanarra jira gargaarsi kee waaqayyo koo sinirraanfatu garaangoo 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 haleluuyaa yesus gooftaadha. Baay'ee galatoomi waaqayyo si haa eebbisu abbee. Ameen ameen ameen. Ati vocal exercise goota moo akkamitti sagaleen kee akka kanatti yeroo hundumaa hamma kana waggootii hamma kana eegamee jiraachuu danda'e? Mana keessatti vocal exercise goota? Vocal exercise yoo ta'u ta'in uumamumaan an kan si dhibu gara gooftaa yeroo nuuf turetti kan si dhibu sagaleen koo baduu jalqabee ture. Konsertii adda addaa irratti yeroo inni adduu hin bada ture sagaleen koo kan si dhibu. Biyya adda addaa deemee yeroo konsertii fa'aa hojjetu gidduufaatti sirba lama sirbeef haa booda hin bada ture sagaleen koo waan isaan hangalu ture. Kan si dhibu garuu amma eegin gara gooftaa dhufe booda sagaleen koo akka haaraatti biqilee deebi'ee akka haaraatti waan ajaa'ibaa ta'e baay'ee high pitchidhaan hin faarfadhan ture. Arra xiqqoo ishee iyyuu sagalee kootu xiqqoo wanti tola malee sagalee baay'ee itti dabaleetu waaqayyo kan inni naa kennu humna gaarii sagalee ajaa'ibaa kan inni itti dabalee naa kennaa jiru. Eessatti dhalattee nutti himuu dandeessaa bakka dhaloota kee bakka jireenya kee amma jirtu? Ani kanan dhaladhee lixa Wallaggaa magaalaa Mandiitti dhaladhee isa booda dhumi koo amma kan jiru gaa dura achitti dhaladhee gidduun isaa dheeraadha naan dubbadhee amma immoo biyya Noorweey magaalaa Bergen jira. Guddaa galatoomi. Ati maatii kee wajjin jiraatta moo kan itti jiraattu kophaa keeti biyya Noorweey keessaa? An maatii koo wajjin jiraadha biyya Noorweey keessa maatii wajjin jiraadha amma. Abbee akkamitti gara gooftaa dhufuu dandeesse?
Ankoo gaa baay'ee wanta dinqiidha. Akkaataan itti gara gooftaa dhufe aniyyuu anumtuu hin beeku. Kan si dhibu ani gooftaatti dhufuu koof jedhee kan ani akka carraan biyya deeme sirbaaf hin deeme. Sirbuudhaaf konsertiidhaaf deemeen biyya kanarraatii eegin gara biyya keenyaa deeme booda achi kontraatorii mallatteesseen sirboota hojjechaa ture magaalaa adda addaatti agarsiisuudhaafi. Isa boodaan magaalaa baay'ee ture kan walii mallatteessinee magaalaa 4 agarsiiseen ganaa warra kaantu naaf ture dhuma koo kan na yaadadhaa. Dhuma isaa gara gooftaa fudhachuuf yeroo jedhu dhumaa sana bedeletti agarsiiseen dhufeen ganaa isa kaan immoo itti fufuudhaaf. Otuun deemutu Finfinneetti gooftaan karaarratti na qabate. Gooftaan karaarratti na qabee kan isaana godhate Abbaba isa dur dammee koo jedhu amma immoo gara Yesuus koo kan jedhu na godhe kun gooftaan. Baay'ee namatti tola. Mana keessaa namni faarfatu yookiin namni si hordofu maatii kee keessa jira? Lakki namni ijoolleen koo namni hordofus hin jiru namni faarfatan hin jiranii. Ana qofaadha kan faarfatu ijoolleen kun baratu barumsuma ispeeshaali isaan fiilii isaanii kan biraadha. Ijoollee gurguddoon qaba hojii qabu amma isheen tokko baachilarii gidduu kana lamaan isaanii baachilarii gidduu kana ji'a kana dhumarra eebbifamu. Walumaa gala maatii namoota meeqa ta'u ijoollota? Ijoollee 4 qaba. Ijoollee 4 maatii koo haadha manaa koo wajjin 5 anaa wajjin 6. Namoota maatii amananiidha moo si dursanii maatiin kee? Kan si dhibu maatiin koo ijoolleen koo amananii haati manaa koo akkan gara gooftaa dhufu baay'ee barbaadde turte yeroo baay'ee naa kadhatte turte isheen darbitee cheerchii dhatte turte yeroo baay'ee naannoo cheerchii afaan oromoo asii yeroo ni jiru yeroo konsertii adda addaa biyya adda addaa fadeemu isheen immoo cheerchii dhatte turte yeroo baay'ee jilbeenfattee akkan gara gooftaa dhufutti isheedha kan naa kadhachaa ture kan si dhibu kadhaa isheedhaan inni iyyuu as ga'ee waaqayyo suma kadhaa isheedha ga'eeti gara gooftaatti na fiduunsaa du'a keessaa na baasee kan na fide isheetu gara gooftaa dura dhufee cheerchii dhaqaa turte isheetu naa kadhata ture ergasii booda eegiin gooftaa fudhadhee dhufee booda ijoolleen korri kan fudhataniiru amma mucaa koo ishee hangafaatu qofaatu naafaa ishee immoo waaqayyo waadaanaa seeneera ishees immoo waaqayyo dabarsee kan naa kennu abdiin qaba waaqayyo immoo natti dubbatee jira malee warri kaan gooftaa fudhatanii jiru. Atamitti simatte waldaan kiristiyaanaa gaafati gara amantiitti gara waldaa kiristiyaanaatti deebitee gaafa gooftaa fudhatte mee akkamitti si ilaalan si amananiiru dhuguma sirba dhiisee deebi'e jedhanii sirriitti si amananiiru atamitti si simatan? Kan si dhibu baay'ee egaa akka namaati kan isaan yaadan tokkoffaan automaatikali sirbaaf hin deemeen yeroo mana deebi'ee ji'a meeqa gidduutti deebi'een cheerchii yeroo naqu isaaniin baay'ee dhibe isaaniin iyyuu baay'ee dhibe isaan shakkaa turan dhugumaan shakku turanii. Akkan biyyaa deebi'een yeroon cheerchii dhaqu dhuga baatiin jalqabe yeroon dhuga baatiin jalqabu waan qoosufaatti fakkaate dureeyyuu isa booda nee ilaalanii 7 2 7 3 booda yeroon deddeebi'aa yeroon dhufu yeroon afurii koo jabaachaa dhufu afurii gara gooftaatti yeroon jabaachaa dhufu isaanis baay'ee na amananii na jajjabeessuu jalqaban baay'ee gammadanii isa booda anis barnoota amantii cimfannaa achumatti barachuu jalqabe. Isa booda asuma magaalaa Bargan afaan Oromoo cheerchii afaan Oromootti kan cuubame asitti. Isa booda sagaleedhaanis baay'ee na jajjabeessan sagalee waaqayyootiin warri barsiisan akkasumas immoo qeesiin keenyas baay'ee na jajjabeessan. Walumaa gala amantoonni jiran baay'ee akka gaariitti kan isaan na jajjabeessan akka gaariitti anaaf isa malee naa ta'ee baay'ee gammachuu guddaan qaba isaanii jiraachuu qooftiif. Baay'ee namatti tola. Gara waldaa kiristiyaanaatti deebi'uun yookiin immoo gara gooftaatti deebi'uu keetiin lolli sirra ga'een jiru karaa hiriyoota miisii gochuudhaan yookiin ati keessumatti namoota uummata Oromoo biratti beekamtii guddaa qabudha jaallatamaadha. Tarii jaalala dhabuun karaa namoota garaagaraa gooftaatti deebi'uu keetiin lola yookiin wanta sitti hir'ate mee wanta nuuf godhu yoo qabaatte? Kan si dhibuun hiriyoota koo wajjin gargar cinneerra yeroo masanaa kaasee guyyaa masanaa kan si dhibu akkan guyyaan gooftaa fudhadhe sana waaqayyo yeroo natti dubbate ganama sanaa kaasee caatii qabna turre gibbii keessa teenyee gibbii keessatti caatii qabaanaa ijoolleen baay'eedha kan dhufu sirbitoonni dhufu muuziqeenyoti dhufu guyyaan gooftaa fudhadhee eegiin gooftaa fudhadhee galee booda ganama isaa
Waaqayyoo galgala isaa gaafa natti dubbate sana kan sirriibu sirraan qeexxaanaan jedhe namoota. Maaliif akkan Waaqayyo dursee ilaaleera beektaa gara hiriyoota kokonaan akkan gara boodaatti illee guugatee argeef Waaqayyo gargaarsaan ijoollee ganama gaafan ribaa ka'ee gara sa'aatii booda sa'aatii caatii yeroo ga'eedu namni tokko namni dhufee hin jiru. Kan sirriibu namni dhaga'ee hin jiru akkan gooftaa fudhadhe. Waaquma tachitti narraa kutee isa booda yeroon dhufu hundi isaanii gargar baane adda adda laayiniin keenya adda adda ta'e. Maaliif isaan jibbiinsatu hin ta'in tokkoffaa wajjin waan nun hojjennu afurii keenya adda adda amma. Isa booda isaan karuma isaanii deemuu jalqaban anis immoo karaa koon deemuu jalqabe. Yeroo wal agarru akka qacarraa karaatti ol dubbisnaa waliin taphanna akka durii al tokko tokko taphannee dabarra malee walitti deemuu fi hiriyummaan akka durii sun hin dhaabate jechuudha. An garuu yeroo baay'ee deddeebi'een gooftaa dhuga boomsa yeroo baay'ee nan dubbadhaaf isaanis lapheen isaanii cabaa jira yoo waaqayyo jedhe isaanii nama murtaa'e hiriyoota koo baay'ee isaanii waaqayyo immoo akka inni dabarsee naa kennu abdiin qaba. Baay'ee namatti tola. Qaama ittiin argitu hiriyoota kee amma ittiin wal quunnamtii hin qabaattaa yookiin karaa ittiin dhugaa baatuuf yookiin immoo waa'ee gooftaatti himtu yookiin immoo kominikeeshinii qabdu isaanii wajjiniin. Sirbitoonni amma murtaa'e magaalaa keenya keessa jiru sirbitoonni wajjin dhumne biyyaati. Sirbituma bebbeekamoo jiru na biraa muuziqeenyota jiru. Isaan wajjin yeroo baay'ee wal agarraa dhugaan ba'aa fi isaan baay'ee lapheen isaanii cabaa jira. Akka carraa iddoo tokko tokkotti wal agarra yeroo afeeraan adda addaa jiraatu bakka adda addaatti lafa Oromoon itti ol gahu iddoo tokko tokkotti wal agarra. Yeroo sanaan sagaleen dubbadhaa, telefoonaanis ittiin dubbadhaa. Dabarree akka durii walitti hin deemnu malee sagalee waaqayyootti dubbachuudhaaf an cabsee man deemaa jira. Isaanis immoo yoo waaqayyo jedhe gooftaan guyyaa tokko gara asitti gara ifaatti waamuun isaa nafu jedhee mayyaadan. Malee karaa kanatti kan wal agarru akka durii lafa sirbaatti lafa waltajjiitti lafa wal agarru hin qabnu akkuma carraa ta'e okeeshinaaliidha kan wal agarru akka carraa. Tolee, amma maaliin tajaajilaa jirta? Cheerchii amma waldaa kiristaanaa keessa jirtu keessatti bifa maaliitiin tajaajilaa jirta? Waamichi faarfannaa alaa waamicha tajaajila biraa kan kennitu qabda? Ani amma kan ittiin tajaajila kan ittiin tajaajilaa jiru ammas yeroo ammaatti waldaa keenya kan ittiin tajaajilaa jiru meeshaan taphadhaa, meeshaa muuziqaan taphadhaa, faarfattootaa fi ofii kootis darbee nan faarfadhaa akkasumas faarfattootaaf meeshaan taphadhaa, gitaaraan taphadhaa, kiiboordiin taphadhaa fi kanaan tajaajilaa jira ammaaf. Garuu waamicha addaa hin qabu ammaaf kan tajaajilaa jiru karuma faarfannaa fi karaa meeshaa taphachuudhaan tajaajilaa jira. Yeroo ammaatti immoo jaarsolii waldaa ta'eeyyuu filamee jira. Baay'ee waldaan keenya baay'ee akka baay'ee na guddisanii jiru. Afuuraanis baay'ee na guddisanii jiru. Isa kana inni baruu barbaade tarii tajaajila ati meeshaan taphattaa, kiiboordiin taphattaa, gitaaraan taphattaa. Kana ala meeshaa taphattu qabda? Kanuman taphadha. Meeshaa gitaaraa fi kiiboordiin taphadhaa. Tokkommoo sagalee dhagaa. Gara waldaa kiristaanaa geggeessutti iyyuu dhufteettaa jechuudha. Amma ol baheera waaqayyo na galatu. Amma jaarsa waldaa ta'ee filamee jira. Almost amma waggaa tokko darbeera. Nama gammada. Akkasii gaan kunoo ammoo faarfataa gara waldaa kiristaanaa geggeessu. Hordoftaan immoo iddoo biraatti si argina jechuudha. Baay'ee namatti tola. Fiingee fuudhee fiingee godhee jedhee kabaa fidoo. Waaqayyoo akkaataa inni itti si fidee iddoo sana si kaa'e baay'ee nama dhibaa. Baay'ee. Bifa akkamitti mana qaalluu deemuu dandeessi? Kan sirriibu seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Mana qaalluu kana kan deemuu danda'ee fi tokkoffaa nama amantii abbaa fe'e hundumaayyuu nama hordofu mitan. Kan sirriibu yeroo sanaa waa'ee eenyummaa keenyaan kan ka'uudhaan yeroo isaa baay'ee aktiiviin turan siyaasattis sababa sanaan nutti fakkaata ture beektaatu waa'een waaqeffannaa kan jedhamu tokko jira ture. Waaqeffannaa kana keessatti organaayiz goona ture magaalaa Finfinnee keessatti namoota baay'ee namoota gurguddaa wajjin achi keessa koreefaa keessa hin jedhan ture yeroo sanaa kan sirriibu. Isa booda wanti kuni waa akka inni qaalluu wajjin ol qabatu kan isaan barsiisan turan yeroo baay'ee. Waa'ee qaalluu wajjin sababa sanaafanii eenyummaa barbaachuun achi keessa dhaqe beektaa gaafa naqu. Dhugaan itti fakkaate waaqa natti fakkaatee naqe. Yeroon ilaalee garuu waan kan biraadha. Sababa kanaan kan naqee achi keessa seenee isa keessaa yeroo baay'een ture almost waggaa 3 waggaa 4 baay'ee safar godhe achi keessatti yeroo naqee ilaalu waaqa dhugaadha seen naqee mootummaa dukkanaa kan ta'e hin bare maaliif tokkoffaa isaan sitti himan waaqa jedhanii isaan waaman yeroo tokko achi keessatti garuu mootummaa dukkanaa sirriitti amma eegi waaqayyo ija koonaa ibseeti booda kanan bare
Kan sirbi utuu gara gooftaan dhufiin waaqayyo kan inni narraa kute jedhas anis nan dhaabe. Yeroon biyya kana dhufu akkam biyya kana dhufeeni nan dhaabe. Tokkoffaa achi keessatti wanti jiru baay'ee wanta hamaadha. Uummati keenya iyyuu ammayyuu sa'aatii ammaatti mana sana keessatti mana qaalluu sana keessatti baay'ee dararamaa jiru. Uummata keenyaaf kadhannaa guddaa barbaachisa. Uummati keenya achi keessaa ba'uu qabu. Gara ifaatti dhufuu qabu. Mootummaan dukkanaa mootummaa dukkanaati. Si goyyomsu uummata si goyyomsu waaqa sin jedhanii si goyyomsu yeroo achi keessa seenee booda eegita achi keessa seentee booda garuu achi keessaa ba'uun nama baay'ee dhiba. Namoota baay'ee achi keessa rakkachaa ture. Namoota baay'ee achi keessa argee baay'ee gaddeeran amma ergina achi keessaa ba'ee booda. Na akkasitti kanan seene dura sababa waaqeffannaadhaaf hin seene isa booda garuu ani ergiin biyya kana dhufee booda waaqayyo akkasumattiin isa fuulduraa koo kan argee waaqayyo gatii argee fi yeroo masana waan tokko ija konaa bunu jalqabee nan jibbe utuu gara gooftaatti dhufee hin jibbeen ani yeroo sana nan kaade nan dhaabee ani jireenya koo callisee man jireenya normaaliin jalqabee jechuudha. Eegin biyya Norween dhufee booda waggaa 20 manarraa kanan dhaabe. Kan dhaqaa turre hiriyoota koo baay'ee jin kan deemaa turre namoota baay'ee jin deemaa turre namoota baay'eenis keessaa baaniiru. Ergasii booddee namoota baay'eef nuu galee hin beennu beektaa waaqa dhugaadha seeneetu kan seenne nuun. Waaqa barbaachuu seenne innosantummaadha hin beennu beektaa walaalummaadhaan seenne nuun yeroo seennu waa barbaachuu wanta dhugaa tokko barbaachuu yeroo seennu dhanneetti dirmine seexanatti dirmine dhannee. Seexanatti dirmine seexanatti achi keessa nu qabatte garuu waaqayyo moo kee nu baase. Hin dhiifne ishee irraa ilaaleetu waaqayyo kan inni nu baase. Maaliif tokkoffaa experience nuu ta'a amma jireenya koo sana keessa san arguun koo naaf amma gaariidha. San argee keessa darbuu arra as ga'uun koo anaa fi barumsa guddaadha. Maaliifan sirbituus ta'e waan ani hin godhin jiru addunyaa kanarratti. Ani sigaaraa tuuteera, diraagii tuuteera, waan ani hin godhin hin jiru, machaa'eera, qaameera, mana qaalluus dhaqeera, waan ani hin godhin hin jiru. Sana keessa piroosesiina sana keessa darbuun koo arraa sa'aatii ammaa tanaa fi experience guddaadha. Maaliif dukkana sana keessa waan ani argee dhufeef deebi'ee gara dukkana sana keessa waan hin deebi'u miti. Argeera dukkana sanaa fi ifa amma jiru yeroo argu hardiif samiidha baay'ee adda addummaan isaa. Mee kanaan wal qabsiiftee jireenya achi tureef jireenya ammatti jiraachaa jirtu wanta hirtuuf daawwattoota qoof waan qooddu yoo qabaatte maal garaagarummaa qaba yeroo achi sirbaa turteef amma immoo dhuftee faarfataa taatee gara waldaa kiristaanaa geggeessuutti dhufteetta. Jireenyi kee irratti jijjiiramaa maatii kee irratti garaagarummaa hin jiru jireenya itti jiraachaa turte wajjin mee waan nuuf yoo qaba. Kan si dhibu waan jijjiirama akkataatti jettee ma himtuu hin qabdu. Jijjiiramatu jijjiirama callisee ma himamu miti jijjiiramisa. Jijjiirama baay'ee jijjiirama akkana jedhee ibsuu waan hin dandeenyeef. Ani yeroo sirbaa turetti tokkoffaa nan argada maallaqa nan argannaa zinnaa jira namni harka si rukutaa. Maa inni mootummaa yeroo addunyaa kana kee jiraattu si dha'u harka si rukutanii boolla keessa si buusanii deebi'u. Ati dhuguma sitti fakkaata. Yeroo sana keessatti nan argadda birrii yoo ta'e nan argadda nan deema biyya adda addaa deemeen jedha muuziqaa kan akka koo hojjetu hin jiru. Sirbitoota keessaa baay'ee an biisidha yeroo baay'ee. Maaliif meeshaas waan taphadhuuf sirboota namoota adda addaa waan sirbuu fi birrii baay'een argaddan ture garuu gammachuun qabu ture achi keessatti. Gammachuu guyyaa tokko gammachuu argadhee hin beeku. Kan si dhibu. An yeroon mana qaalluu sana keessa ture san gammachuu tokkotu hin jiru. Kan si dhibu. Eegiin gara gooftaa dhufee boodan wanta haaraan dhaladhe yeroon haaraan dhaladhu jechuun akka ta'an itti si ibsuun qabu. Nageenya gooftaan naa kennetu boqonnaa ajaa'ibaan argadhe eegiinas dhufee booda. Nageenya gammachuudhaan irraa ka'a. Yeroon ka'u faarfachaan ka'a kan si dhibu. Waan isaan beeku gammachuu kanan akka itti ibsuu hin danda'u. Nageenya gooftaan sii kennutu addadha. An nageenya akka biyya lafaatti sii kenna miti gooftaan. Inni jedhee praktikaaliidha kanan arge akkan dhufeen. Eegiin gara gooftaa seenee booda jijjiirama guddaan ofirratti argee gammachuu hin qabu, nageenya hin qabu, nageenya maatii koo wajjin, ijoollee koo wajjin nageenyaa fi qabbana boqonnaa guddaa waaqayyo naa kennee jijjiirama ol madaaluu kan hin dandeenye akkaataan itti si ibsuun dhabe. Jijjiirama mootummaa dukkanaa keessa yeroon turee fi arra gara ifaatti gara gooftaa Yesuus Kiristoos eegin dhufee booda jijjiirama isaa akka itti si ibsuu hin qabu. Hin qabu himuu hin danda'u. Maaliif qaama koo fiilii godha utuu naa agartee amma dur waan hin fakkaadhuu fi amma waan hin fakkaadhu. Fuuluma foonumaan illee baay'ee addaadha. Namooti dur na beekan amma baay'ee kan si dhibu. Calliseen deeman ture waan hin fakkaadhu wanta addaa tokko ture simboo hin qabu ture. Arra waaqayyo simboo sanatti uwwisee. Ani yeroon ka'u kan si dhibu irribaatti yeroon ka'u faarfachaan kaa'e hin beeku gammachuu waan isaan beeku akkaataan itti si ibsuun ol laale kanadha gammachuun gooftaan namaa kennu addadha. Baay'ee galatoomi. Faarfannaa barreessitaa faarfannaa kan mataa keetii qabdaa? Amma faarfannaa barreessaa hin jiru. Garuu guyyaa waaqayyo waadaanaa seeneera. Waaqayyos akka inni faarfannaa naa kennu natti dubbateera waaqayyo. Guyyaa isaa eegee guyyaa manni jedhe hinuma ta'a jedheen eegaa jira.
faarfannaa nan barreessa jedhee mayyaadhaa jira. Waaqayyoos immoo akkan faarfadhu yeroo baay'ee bakka adda addaadhaan karaa adda addaadhaan dubbatee jira. Yoo Waaqayyo jedhee yeroo dhiyootti hin beeku guyyaa isaa murteessuu hin danda'u. Malee faarfannaa nan barreesseen gara amantootatti nan dhiyeessa jedhee mayyaadaa jira. Baay'ee gaarii. Gara fuulduraatti akkati albeemii faarfannaatiin gara keenya dhuftu abdii guddaa qabna. Ergaa dabarsuu fi namoota kanaan dura hiriyoota kee ta'uu danda'a. Ergaa dabarsituuf yoo qabaatte carraasaan sii kenna. Ergaan dabarsuu barbaadu tokko namoota sa'aatii ammaatti na dhaggeeffachaa jiranii fi kan waanan dhaamsu barbaadu waanan dhaamsa koo dabarsuu kanan barbaadu jireenyi fayyinnis karaanis dhugaanis isa malee hin jiru. Kiristoos malee hin jiru. Kottaa gara Kiristoositti hin jedha. Gara ifaatti kottaa dukkana keessaatii ba'aa gara ifaatti kottaa kan jedhudha kanan dubbachuu barbaadu. Maaliif waan arge kana namaa akkaataan itti ibsuu hin qabu, gammachuu hin qabu. Gammachuu gooftaan namaa kennutu adda. Hundumtuu soba addunyaan kun hin darba, waan hundumtuu hin darba. Kan hin dabarre isa qofaadha. Gara gooftaatti lubbuu keessan baraaraa yeroo ammaa keessaa ispeeshaalii sa'aatii ammaa kana keessaa yeroo dhuma biyya lafaatti dhuma gooftaa itti dhufuu qaqqabeedha sa'aatiin kun. Lubbuu keessan baafadhaan jedhan gara mootummaa bara baraatti akka isaan dhufaniif kanan dhaamsan dabarsuu barbaadu. Kanan uummata warra na dhagaa jiraniif warra namanii jiraniif kanan dubbachuu barbaadu. Warri kaanis immoo akkasuma warri na dhagaa jiran kara gooftaatti kan jiranis immoo isaaniin immoo baay'een galateeffadha akkamittiin Waaqayyo sana eebbisuun jedha. Galatama kun gashaaf. Hojii kan biraa kan hojjettu maaltu jira kan biraa tajaajila kee ala maal hojjettaati amma? Fuul taayimii koo gara gooftaa tajaajiluutti kanan gara fuulduraattis xiyyeeffadhee jiru. Maaliif Waaqayyo kan hundumaa naa mijeessee jira isa dura kan inni na qopheesse Waaqayyo. Fuul taayim umrii koo sheefte kana gooftaaf hojjechaa darbuun barbaada gara fuulduraatti. Fuul taayim isaa miti amma dandee sa'aatii 24 guutuun gooftaaf hojjechuudha fedhiin koo. Amma umriin koo biyya lafa kanarraa darbee amma gara gooftaa deemutti gooftaaf hojjechuun barbaada. Isa kanaan duraan biyya lafaatti dabarse sanan arrama gooftaadhaaf dabarsuu barbaada. Baay'ee gaarii. Mee daawwattoota keenyaaf wanta nuuf qodduu jireenya dabarsitee keessatti ta'uu danda'a, wanta barumsa nuuf ta'uu danda'a, wanti gammachiisu yookiin nu gaddisiisu waan keessa kee nuuf qooduu dandeessu yoo qabaatte carraa san siif kenna. Wanti na gaddisiisu waan tokko hin jiru. Wanti na gaddisiisu akka waan tokko hin jiru. Gammachuun qaba sa'aatii ammaatti. Gammachuu guddaan qaba. Gammachuu karaa muuxannoo karaa waldaa kiristaanaa ta'ee dhufee boodas amantoota wajjin baay'ee na jaallatu. Anis baay'een isaan jaalladha. Namoota amantoota jiran wajjin hundumaa wajjin baay'ee ol jaallanna. Baay'een itti gammadaa jira. Isaanis baay'een itti gammadaa jiru. Muufiin tokko hin jiru. Mana Waaqayyoo keessatti baay'ee gammadaan jira. Muufii achitti dhiisee dhufe duraan. Almost waggaa 4 guutee amma waggaa 4 gatee dhufe muufii. Arra gammachuun qaba. Abdiin qaba. Abdii sanatu na fuuldura jira. Gammachuun koo isadha. Daawwattoota keenyaaf faarfannaa otoo sagantaa keenya hin xumuriin nu dhiyeessitee maaltu fakkaata? Tole nan faarfadha. Argachuun koo yaa gooftaa waan hunduu ranaa bichaadha. Si keessattan jireenya argee si leenyuu si madaa. Si argachuun koo yaa gooftaa waan hunduu ranaa bichaadha. Si keessattan jireenya argee si leenyuu si madaa. Nannumaan nageera dursa ormatti baruu danda'e. Akkamiittan si naagadha si to'a ganaa. Karummaan kan gara kuusa ummattiin baruu danda'e. Akkamiittan si naagadha si to'a ganaa.
fachiiftee jireenya sinna shaakaksiise anis si jaalladheen garaa koo sirrattan ammas dhimmeessi yaada sinna leoleen godhu garaa koo yeroo rakkinaa fuula kee walla nami fachiiftee jireenya sinna shaakaksiise anis si jaalladheen garaa koo sirrattan gadhiise ammas dhimmeessi yaada sinna leoleen godhu garaa koo yeroo rakkinaa fuula kee walla si argachuun koo yaa Gooftaa waan hunduu naaf chala si keessattan jireenya argee siin eenyu si mada si argachuun koo yaa Gooftaa waan hunduu naaf chala si keessattan jireenya argee siin eenyu si mada garummaan kalqeera kuusaa ormatti baanuu danda'ee akkamitti si dhagada si to'a kanaan ga'e garummaan kalqeera kuusaa ormatti baanuu danda'ee akkamitti si dhagada si to'a kanaan ga'e. Deebitiin sobsiistaa waan keessa jiru gaddaatti bina koo hirmaataa misan jirmabu ofii kootiin oodee yemmutti yaadni koona jeeku akeeramsi malee jireenyi dhiibame achisiku deebitiin sobsiistaa waan keessa jiru gaddaatti bina koo hirmaataa isan jirmabu ofii kootiin oodee yemmutti yaadni koona jeeku akeeramsi malee jireenyi dhiibame achisiku esa akan be esa akan jiru ana sidubeka esa akan be esa akan jiru anaaf situ beeka akarraa miti gooftaa koo nan beekaaf yootii na kaafte siiniif argadhee sinaalu miilli koo sindaa kakkutte maal labdeeffammaan si bitadha kennaa gatii jabeessan qabu amman beekuun si hojjedha kan kee kaanii godhamu akarraa miti gooftaa koo nan beekaaf yootii na kaafte siiniif argadhee sinaalu miilli koo sindaa kakkutte maal labdeeffammaan si bitadha kennaa gatii jabeessan qabu amman beekuun si hojjedha kan kee kaanii godhamu olmaa kee gugaraana ciibsa anfiroo makee caalchisa nan marmaara mana keetti eeguun hunduu kan gooti nan marmaara mana keetti eeguun hunduu kan gooti olmaa kee gugaraana ciibsa anfiroo makee caalchisa nan marmaara mana keetti eeguun hunduu kan gooti nan marmaara mana keetti eeguun hunduu kan gooti maalamma maalammanni jaalalli kee maalamma maalammanni anaaf jaalalli maalamma maalammanni jaalalli kee maalamma maalammanni anaaf jaalalli maalamma maalammanni jaalalli kee maalamma anaaf jaalalli kee maalamma maalammanni jaalalli kee maalamma anaaf jaalalli kee maalamma maalammanni jaalalli kee maalamma
amma maanaman an jaalalli haleluuyaa. Yesus gooftaadha. Haleluuyaa. Abbee Waaqayyo si haa eebbisu. Wanta jettu yoo qabaatte sagantaa keenya tun xumurini nama galateeffattu yookiin wanta jechuu barbaaddu yoo qabaatte carraan si kennaa yookaan kanarraa fi ani karaa gama kootti xumureera. Eebbifama waan kan biraan qabu, dhaamsa biraan qabu. Sinis Waaqayyo si haa eebbisu. Dhaggeeffattoota keenya warra amantoota jiranis namoota dhaggeeffachaa jiranis Waaqayyo si haa eebbisu jedha. Kanuma dhaamsi koo. Tole jettee argamtee dhiyaachuu keetiif guddaa baay'iseen si galateeffadha. Guddaa ulfaadhu yeroo gaarii qabaadhu.